hordoftoota koo akkam jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyo har'a immoo jechuudha nama dhufeen isinitti agarsiisaa buleessa kootu haadha manaa isaan immoo na dubbisuu dhufee maal fidanii dhufan isiniifan agarsiisaa isin na wajjin ta'a ilaalaa jechuu kooti like share godhaa viidiyoo galatoomaa jechuun hin barbaada isaas eebbifamaa nama kana deebisuu nu haa godhu jechuun hin barbaada viidiyoo koo like share godhaa haaraa warra taatan immoo subscribe gochuudhaan na wajjin ta'an isin jedha viidiyoo taansen isinitti agarsiisan ni ilaaltu ameen waan baay'ee fidee dhufe egaayyuu kan Saamu'eelis akkasuma garuu viidiyoo waraabuu hin dandeenye yeroo Saamu'eel yaa'una dhukkuba yeroo kana taa'uu hin danda'u minaa waan ta'eef lammaffaa mucaanis waan hi'iyyuu bobba'u viidiyoo waraabuun namni yeroo dhufe maal akka fideeyyuu waan hin beeku namatu dhiyeessa jechuudha. Hin dhufu baqa. Kanaaf isa baranaa kana immoo mee seeranan isin daawwachiisa eetuman karoorse maalumaafuyyuu kun ilaalaa daawwadhaa isiniin jedhaa isinis waaqayyoowwan gaarii tokko isinii godhee namni bagattiin si gahe jedhee wanta ittiin isin bira gahuun isiniif haa kennu isiniif haa qaqqabsiisu namni tokko waan gaarii tokko waan heebba tokko argatee namni bagattiin geesse jedhee nama bira dhufu guddaa tokko carraadha. Waaqayyoon immoo hundumaafuu heeyyameera guyyaa isaa eeggata kana eenyutu maleedha. Akkasiin isiniin jedha yaa ergan galee an sadarkaa amma kana nama biratti hin deemee nama eebbisee baay'ee ergan galeeyyu malee duraa warreen duraan walitti dhufeenya qabaadhee waan hundumaa godhee jedhe biyya kanan jiran garuu ergan galee amma tokko nama faana gaarummaadhumaan noormaalii gaafa gammadan gaaf maalii gaaf gaddaa nan dhaqaa jechuudha. Isuma gaa namni keenya harkisaa akkasuma waan ta'eef kanaaf gaa waaqayyoon isin haa eebbisu warra dhuftanii na laaltanii jechuun ni barbaada. Mucaan iyyaa jira. Isin viidiyoo ilaalaa like share godhaa isattaan isiniin jedha gara viidiyootti isin dabarsa.